يجوا في نشوف أقرب مي توقع أقرب يجوا بلش كيتي جتان كنامتي وبلش هي كنامتي كان بيكو يعني أسير ما أركز أتي مجتي وان بيتو وان بيتو سنجلي أنا بربا نقطة بلش شوفوا يا أقرب شوفوا هاي تبدو وليف أما إنسان ساسي نوتس نما نورا أشيت دويت جرا شوني مالا كذا بمجرا وان كانت وجينا سوفني نوتس كما كنا كما سانيتس أكاسيت وجين ها سوفني وندكوريو رجارن غير رجاتين ها ربطو ها كل لا وخير متعته وجتني ها سوني دندنا يقولن كنا أمو كما تكرر هركي سايو كجران تاته إنفور النور كما متيو أوليف كيا يعني خبريدا ناس يدي ترى لال مجاتو كج أول درر اللي راخي نو في دنتك لما فاخ أرسل راتوما مني في دن لما صدفا خارجي خاتوما مديانا سدي أفرفا خارسي تديانا أفوري أكسي تكوفي تكون أدقلة نجا عندو بيف إنجو لمني والبرايانا سيتاكت جالبسا أتى أمانتنا نمني توما ميخلو بوني جرامو Injuru bicha adabaa fachuudha kayyonke. Waanuma lubbuun jiraannaan lubbuu ijaan agarraan dhumatti nagaan araara buufnee galuudha. Alla kee ijoolleen hunda gadhiifamte. Uummata taa'ee si daawwatu kana hundaaf wanni nuti dhaabnu kaleessallee hayyoonsi komandoo fi harargeellee waliin baate ijoolleen achitti baatee wal cafeetu kuni akka ganda tokko bakka hin buune akka namummaa hin qaban kayyoo hin qaban beekumsa hin qaban barumsa hin qaban jedhanii hayyuun keenya akka ustaas Jamaal Alijifaan gabbaanii dubbatanii jiran. Namni gama kaan illee dubbatee jira. Laakiin ammoo nuti kabar baanu haati yeesaa biyyarraa boochusan arsiis ta'e harargees ta'e harargeen qabdees ta'e arsiin qabdees ta'e haati yeesaa biyyaa boochusan ilmi kiyya narraa jijjiiru biyyaa bee eessa jiraa qabamee ta'uusaa yaan agartee jirtu TikTok kana gubbaa liifii irratti. Eessa jiraa jettee ka boochusan ilmisi eessa akka jiru baruudhaaf waan dhufteesti jettee ati immoo kaayyoon kee ijoolleen kun lubbuun ni jirti moo duutee jirtii adda baafachuudha. Akkana miti ammoo as baatee kiyya kana naaskanni warsi joo kana hin dhageenati. Abalumchaan kun ni jira moo hin jiru hin jira taanaan as baasii haadhatti sabri horiidha. Ilmi kee ni jira hin duune. Okay? Yoo kastiin masii Bayaan assalamu alaikum. Yaada kiyya fixadhee isinii raaboo jaalibsa. Bayaan assalamu alaikum. Hin buutu obsi waliif jarraasii fennaan buutu. Dhaggeeffadha. Wanni isin asirratti hin ta'u gor. Nama nagayaa kan ijoolleen akkana addunyaa tanarraa salagaa isaanii malee waan takka quban qabne akkanuma lafaa kaanii qabanii muciyyoo lubbuun dabarte sababa sanii namni meeqattumameef hin haasoynu dhugaa walitti himna mookam. Mucaan san dabaruu. Sababa saniin tumame hiranas fannamtu biyyaatu dhaggeeffadhu. Mucaa lubbuun dabaruu sana. Mucaa tokkicha duraa reef kan ofidu duus jiraatu fayyaa ofidu. Ragaani qabda. Walii galu kana achi hin jiru dhaggeeffadha. Waan takka asirratti naasofnu kana achi nuti. Laa kanaan dubbii finisitee lammada namni biraa akka walii kee lubbuu walii baasu godhu sun ta'e mucaan ni du'eettu kana ragaan jira. Yoo ragaan isaanii fida. Isaantu fidaa siin jedhe dhaggeeffadhu isaantu fida. Fadhuutuwaa fidan bada fayyaa fidan. Fadhuutuwaa fidan bada fayyaa fidan. Jenasa wasii muume. Jenasa wasii muume. Laal jenasa wayin sii malage. Waan tokko humnaan fidii miti beeki dhaggeeffadhu. Shab gootee uleedhaan nama dhoowwitee fidii miti. Akka nagaatti akka nageenyi asiis buutti ifanti gootee waan takka gaafachuudha. Mirga nama kanaafis kannitee nama kanaafis mirga kannitee ifiifis mirga fudhattee akkasitti waan barbaaddu. Lolli eega jedhame lolli lola abboleessoo. Ilkeen gaafa wal dhooyite arrabni dirqama ciniina. Namni eega wal lole lachuu wal lolan. Harargeenis lolti, arsiinis lolti. Harargeenis tumti, arsiinis tumti. Lachuutu walirra dhaanne, walin mo'anne. Tokkoo fi tokko. Kanaaf arsiinis, harargeenis mirga qabaattee hundi lachuutu dubbatamtee akka gamana loogne dubbatamee mucaan dura fidamee aarsa harargeetis arsiitti aanee fidama. Dhaggeeffadhu waan kana dubbisee jira. Osoo mucayyoon sadarkaa tokkoffaa dura lolli kun irraa ka'e awwaaluudhaaf waa meeqa asirra jechaa jiran. Awwanni miira keessa waan jedhamu laal wanni afaan laal haasawaa waa hunda sirree qaba. Dandeettiin nama laal haasawaa nama moo'uudha laal tasgabbooyiteeti haasawaa nama moota. Dhugaatti galchitee dhugaatiin nama mo'achuu danda'u qabda. Digalee ammoo nama waan fedhe haasawaa wallaaltii dadhabuun qabdu qaati.
dirqama haasa'u jaalim saa'ila qofa irratti mucaan nu barbaannu fi kan intalli jettu garagara kunoo intalli fi ragaa ofirratti baate mucaan isin barbaadaa jirtan ila dokta ila jaalimsa mucaan isin barbaadaa jirtan tokkicha ka gaafa awwalaasanii mucaan du'e jettanii miragaa fiddan garuu nuti nama afurii ol dhabne nama afurii isa fiddanii nama afurii ol afur ibsa fayyaan ufiti mucaa keenya fayyaa qabsa bar fayyaan ufiti fiti ishee duura gaa qabdanii bar duura gaa qabdanii Joleen lafa harkatan suni sibbatamu qabdati tokkicha bannu nama afur dhabne nama afur nama afuriiti fi nama kudhanii nun golchan fiti mucaa tokkichaa dura tokkicha ayee tokkichaa boottaanu kaya nama afur ka du'e hoo doktor eenyu qabisin jee mucaa keenya dura nuti harargeen dura eenyu qabiitii muko doobisin jedhe harargeen dura si tuyte kuni lolli duraan dabre si tuyte miti kuni lolli dura waan duraan awwala jalqabe waan amma tokko dubbadhaa nurra mee islaamaa yeroo takka nurra muutu qabadhaa please jechuun bakka kana wanti teennuuf ibsa falawii barbaadaaf taa'u jira natti fakkaata. Tokko dubbachiisa nama asirratti aangoo barbaaduu fi beekamtii argachuu fi goota naan jedhani iyyoo osoo hin taane ijoolleen arargeettis tatumamte talafara harkifamte sunis gaafatamuu qabdi. Ati immoo mucaa duraa jechuun jirtaa beekatillee dongora gaafattee fakkaata maaliif? Nama tokko raabaa fi dongorti gaafanii dhaggeeffadhu. No, tokko bichaa bitaa kamiidhame ijoolleen namni jiraa lafara harkifamee hangam takka miidhama laayee. Talafara harkifametti deebina dhaggeeffadhu yaawwatti deebina obboleessa jala dhaggeeffadhu. Halafarra harkifamee ijoolleen Arsii irraayis tumamte Harargee irraayis tumamte amma ka dura dubbiin irraa haate ka mucaa dura tumameetu lubbuun kutte jaanii warri barbaadee dhabee lubbuun baddee jaan ni du'ee jaan kan nama irratti xiyyeeffatee isa kana du'eetti jala muran anis akkasumatti hin furadhe mucaan kun yoo lubbuun jiraatee as bahe ijoolleen taan nagaa qabdi gisee nageenyi bu'e ijoollee walii gadhiisanii deeman obboleessu sigalee tana wanni nan dubbachaa jiru malee kana gaafadhee kaan dhiisaa nurraa jechuu miti. Ebar amma doktori wanni inni dhiyeesse ijoollee nuti afur dhabnee isin tokko dhabdanii jiru jira baan nuti ijoollee afur dhabnee nuti isin tokko dhabdanii jiru jira. Isin tokko bootanii bannu nama afurtu nurraa du'e. Nuti nama afur dhabnee nama afurtu nurraa du'e. Laal amma waan doktori kun jiru jira. Afur kun nama suuraa isinii baasa jara na afur. Nama afur lubbuun bahe. Inkooman dorra. Taargeetis meeqa taargeetis beeytaa dura. Mucaan kame. Deemi fiti keenya kadura. Afur. Kaduraanii gaafattaa minu afur dhabne. Afur nama afur ka lubbuun dabre kuno. Wallahi jaanim isaa nama afur lubbuun nurraa baate. Xiyyaa kana nurraa gabbuusa xiyyaa kana horii. Bida bu'idami najjisnich asirra ta'e farda isaa gattu mala. Haa goota naan jedhame asirraa yaa'ii beeknaa bara gootummaa barbaada. Ammaa wanta kana namni wal fixu taa'u dhaggeeffadha. Yoo mici yoon duraasan hin baane namni ammaa wanta wal fixu ta'a dhaggeeffadha. Amma itti himu jira. Safataa godhutti jiru asirraa dhaggeeffadha. Inasamee waasiniimu. Dhaggeeffadha. Mucaa duraa awwaaluudhaaf waan agarra asirraa saabar. Inasamee waasiniimu. Dhiiga mucaa duraa Nasa waasiniimu. Afuraa jinasan na dhagee. keenya meeqatti wamu jira. Keenya meeqatti wamu jira ilaan gamma. Mee jinasan na dhagee. Mee miira keessaa baay'atiise. Iyyuu nun barbaachisu yaa fi iyyansee waa takkan fiduuti. Jinasan na dhageessami. Na dhageessa ayyee Rabaadorii tosbe. Dhageeffadha. Rabaadorii. Iyyineef waan finnu ni qabna amma. Uumaan qabnu. Okay. Girgirrii goone miidiyaa rabbaane nama kuma takka gubba irratti lallabne boonyeef waan dhufani miskiina kanarra jijjiiramni tokko dhufa. Wanni dhufaa hin jirtu. Akkana. Ijoolleen tun gaara keessa jirti. Ijoolleen waatumtu tun gaara keessa jirti. Ijoolleen miskiinni tumamu boruu gaara keessa deemee dhufa. Boruu qabanii tuman ammaas gaara keessatti. Hayyee katumamu jiru anaa miti. Katumamu jiru sii miti. Kamiidhamaa jiru cinassanii miti. Kamiidhamaa jiru mucaamma ijoollee tumee aangoos gubbaa barbaadu dubbatu jiru kanaa miti. Miskiina nagaan karaa deemu ka boru dalagachaaf deemu ka tawakkalata deemu ka torbaan tokko nyaateen dhuginiin miidhama. Ani fayyaanin asirra taa'ee lallabaa ati fayyaan asirra teessee lololabsitaa. Qawwee bitannee gaara gamaa gamanaa walitti dhukaasutti hin jirru. Jaalmarroo miti. Waraana abiyyiitii miti. Waraana tikireetii miti.
مسكين الرتب ببام الجرا مسكين نقوم في الرادور كون دندوهم ننقبو ما مسكين قبتهم نولر الله للنسا يا كوني بربايسو بقى مقتال جوراو نمني ميدمه نما ميدمه هنداس باسين وغن نتفيدو قبل نمني قبسون انتو نما قبل قتال جوتو نمني تقام من خناتي فياني ساكن جاني قلك ساين وغرسيسو فيديو اولين اكمن نما تماني ريبني جولت ديكو اچي ديمتي سان برايو فيت بكسني تافتي دوتو تماني غركسني قلك من تشوني برباچو قتال جوتو دو لوكين تاين اسر رامو خطا تكسايتي قبلني خطاتي يتو دو نييني akka Oromootti quuqama qabaannee wanni kun akka Oromoottis wanna addaan irratti ta'ee jira ammaan tana kutaa sabni biraan nu ajaa'ibsifatee jira akka Oromootti waan mililik Oromoo godha jechaa turre amma miidiyaa kanatti argaa jirra waan nuti wal goone eebbisa addunyaa du'ee lafarra harkisan Oromoo jirtuun Oromoo lafarra wal harkiste makiinaa irratti waliite kanaafuu ijoolleen tuni gama lachuurraa'uu nama isaan reeban san hunda fidanii namni kun kunoo akkana eenyu dhufee nurraa qeebala مخينات قراني نمني دفع فودي نمني سنتا جاهلي خنا مو في قبا أكرمت